rakkoon jiru ni kun dursa qanii imbaasitti galaniiru warri har'an arrabsanuudhi. Imbaasii firfaarii barbaacha imbaasitti dur galmaanii galan. Achi as anaa damsaa turan warri biyya kana jiran. Har'a gandummaadhaan akka waan isaaf intini jedhan waan kadha'u hin sobu. Isa nyaachisuuf malee ijoollee hafte nyaachisuudhaaf malee wanti jarri jijjiiran dumbulloon tokko hin jiru. Adeemsa qaba wanti hundi akkaataa qaba qabsoon hingaa bakka. Nuti ka duraan ka dogoggorre qabsoon Jawaar taasisaa jiru uummata Oromoof abdachiisaa miti. Abdachiisaa miti. Wal ficcisiisa malee maaliif aangoon isaa harka Oromoo jira ka rakkoon kanaa bar. Afaan tokko dubbatta dur wayyaaniin afaan keenya hin beektu. Afaan keenya waan feene haasofne afaan keenya waan feene bukeessine maal goone finne uummata keenya afaan keenya. Har'a eenyutti akkamitti bukeessita waan ni yaaduyyuu isa si keessatti biqileetu isa si keessatti daraareetu na keessatti biqileedha dubbin. Nta'u. Jawaar uummata ammoo dantaa dhuunfaa isaatiif dubbataa jira. Dantaa paartii isaatiif baay'ee Jawaar haasaa tokko gaggeessuu hin danda'u. Maal malee hayyama paartii isaa kaafaa'oo malee qajeelfama kaafaa'oo malee kaafaa'oon gad ta'anii ati kanarratti hojjedhu piroopoogaandaa irratti hojjedhu ati kanarratti hojjedhu jedhanii waan jarriitti kennan malee hin danda'u mirgan qabu ofii isaatii dubbachuuf. Jawaar kaafaa'oo keessa jira amma abbaa giddi hubata qabatamaadha jechuun jedhee kaa'imuu qabu isa. Hoogganaa kaafaa'ooti jedhee erga labsee booda an kaafaa'oo keessaa baheera jedhee isaa labsuu dhageessettaati. Kaafaa'oon fakkeenyaaf namoonni tokko biyyoota Awurooppaa kana keessatti kaafaa'oon eegatitti makamtee diigamte jedhanii si komatu jedhe waan sana waan quba qabdu qabdaati. Egaa kana jechuun bar ergaatti dhuftee balaan nutti buute jedhanii achi keessatti illee si jaallachuutti hin jiranu adeemsi kun si ta'a si baasaa jedhee gaafateen kaafaa'oof illee hin ta'uudha. Maaliif filannoodhaaf namni mootummaa wajjin gatta'ee filannoon ta'a jedhu adeemsa akkanaatiin hin ta'u. Carraa lama hin jiru ka bakka lama dhaabbachuun asiin fonqolcha yaadaa asiin filannootti dhiyaadhaan hin ta'u ka. Gardee rakkoon kana sammuu kee qulqulleessi filannoo taanaan filannoo haasaan ati haasoftu haasaa dippiloomaatii haasaa hooggansaa haasaa paartii haasaa biyya tasgabbeessu yoo biyyi jiraate filannoon jiraata ka haasaa biyya ceesisu dubbatta haasaa jeequmsaa haasaa fonqolchaa haasaa gataniif kuffisu ani gatamuudhaafis gatuudhaafis qophiidha jedha filannoo kamirratti deeme filannoo ta'amee Jawaar. Amma waan dubbata fakkeenyaaf rakkoolee Oromiyaa keessatti miiraan deemuu hin qabu nuti Jawaariin bakka guddaa arguu feena xiqqaatus danatus yoo inni paarlaamaa keessa galee uummata kanaaf sagalee yoo ta'e irra caalaa dhaggeettii amma qaburra caalaa argata. Mee Anwaasi gaafan Jawaariin kun utuun irra paartii isaa injifatee moo utuu biyyitti dabalame irra jaallatta akka keetti. Ammaaltu na naqiyaan lammanuu nagaa taanu malee irra kamiin si wayyaadha. No waa tokko wanti naa wayyuu hin jiru isuma gaafadhu kana isaaf kamtu si wayya jedhii isa gaafadhu malee. Fakkaa uummata Oromoo tokkotti fakkeenyaaf. Aanaa fi Oromoon paartii lama sadii qabaachuun normaal Oromoo fayyada. Kafaa'uun immoo injifachuu danda'a itti mootummaa kana ishee akka kafaa'utti immoo. Maaliif hin injifatu yoo obsa qabaate obsaan malee miiraan hin ta'u ka ergichaadhaan hin ta'u. Ergichaan baay'ee ka fayyadu badhaadhina fayyada kana beeke adeemsi Jawaar kun badhaadhina fayyada. Amma badhaadhinni Jawaariin filannoo keessaa baasuudhaaf carraa bal'aa qaba. Maaliif waan inni asitti haasa'u kana fuudheetuma kunoo shoror keessaadhaa siin jedha. Kana laa ati ulaa bantee kaatee kennitee fi kaatee maaliif akkana na godhanii ulaa banaa dhiiftee hattummaa galeen jettu. Ulaa kee cufattee hattuu ofirraa eegda shukukkii eegda. Amma gaa'isha abbaa giddii Jawaar waa'ee Oromiyaa keessatti ta'u bifa amma dubbataa jiruun dubbachuutiin ta'u jettamoo dubbachuudhuma dhiisuu qaba jettamoo dubbiin inni dubbataa jiru soba jettamoo dubbii dubbataa jiru sana dhimma dantaa isaatiif jedhee waan kana maal akkamitti ilaalte waan kana. Akka paartii kaafaa'ootti maa paartiin mormituu isaaf kaafaa'oo qofaa miti maabaawwanis ni jiraam warri qabsoo karaa nagaa qabatan jirum ta'aa jirum. Hayyuu meeqa jira seeti achi keessa habiibi ta'anii guyyaa eeggataa jiru guyyaa filannoo eeggataa jiru. Kaafaa'oon wanti amma gochuu qabu qeequmsis afaan dippiloomaatiitiin afaan dippiloomaasii ta'een qeequu qaba.
fonqolcha yaada filannoo abjuu godhachuun qabdu no akkamitti haasaan kan kenni viidiyoo kun hin liqinfamamoo akkam godhama gaa ni amma miraan cal jettee gu diasporaa quufaa fuuldura kan kee taa'u bu'aa argitu kana haasoftu kana booddee sagala viidiyoon sun hundinuu waraabbatee lafaa qaba kun ta'uun qabu miraan dubbachuun qabu ni bor biyya sana gaggeessuu danda'a yoo carraa doktara maanno Jawaar Mohaammed carraa biyya bulchuu yoo argate gaaf guyyaa yeroo inni bulchu namni tokko ka'ee akka Jawaar Abiyyi irratti godhu kana yoo Jawaar irratti godhe Jawaar inni isaa nama kana gaaffiidha kun never hin isu dakkan dakkaa godhan kwaan qabatanii deeggartoota isaa waan godhan nagartu arrabsoo jarree arrasee arrabsan waan mukaawwan saawudii keessa wal barbaadan silaangoo qabaatanii siloo ardi irraa si balleessuun bar sirrii miti kun. Okay. Adeemsa kanaan ka fayyadamu immoo badhaadhina. Badhaadhinaaf baay'ee በጣም banaadha baqa forfeedhaan mo'achuu jechuudha bar filannoo isa dhufu forfeedhaan mo'achuudha. Akkamitti Jawaar mee uummanni natti faradu Jawaar filannoodhaaf hin gala Oromiyaan adeemsichi kun dhuguma kan ni galchu. Daandii xaragaa jira bor filannootti dhiyaachuudhaaf. Inkwaan Itoophiyaa galuudhaaf miti Afrikaa irra ejjechuudhaaf imala adeemsi kun Afrikaa Keenyaa sana deebi'ee deemuudhaaf hin ta'a adeemsi kun. Isa ture utuu Itoophiyaa galee amma inni hidhama ture seeraan. Gaaffii maalan beekaa? Jechuun akka obboleessa nama hin feene abadan galuun qabu amma haaga dubbii keessaan fixee jara wajjin nagaa buusutti haasaan akkasii hin jiru habiibi. Jechuun utuu Itoophiyaa galee ni hidhama jechuudha yaadichi yookaan seeraan. Eenyuun ijaartee hin gaafatama. Ijaaree jedhee jiraatu. Miseensa badhaadhina keessa hoggana badhaadhina ijaareera jedheera. Agaye. Nama ijaareera jedheera. Ishee nama ijaarte as fidi. Maal hojjaa ijaarte? Fonqolchaaf ijaarte. Isuma inni dubbate irraa ka'uum. Ilaa kana waan hin taane adeemsi hin taane kan sakaalu numa sakaala waan ta'eef nuti Jawaarin har'as arrii baasee feesbuukii irra hin feenu kan. Hattuun ka isaan foloora barbaaddu. Hattuun isaan kitaaba isaa shaqqalattee kan birrii isaa erguu dhiisuu dandeessu kana dhiisati. Gartee? Hattuu isaan assaayilamii barbaaddu dhiis. Dhugaa yoo dubbanne dhugumatti hadha kan natti dhagaamu Oromoon hangafa dhabuu, nama barate dhabuu, maanguddoo dhabuu, jaarsa dhabuu, abbaa gadaa dhabuutu natti mul'atan. Nama isaan dhiisii qooyimee tasgabbaa'e. Nama isaan jedhu dhabuu keenya natti dhagaamaan akka kootti jechuudha. Qabanii isaa nama tokko isa fuudhanii deemanii Dooktar Abiyyiin gatteessisanii jara kana lamman ati Abiyyi jaallattus jibbitus mootummaa keeti akka mootummaa keeti ilaaluu qabda. Gaafa abbaan kabaje Oromii isa kabaja. Hadhaati Abiyyiin xiqqeessinaan Oromii agam akka sheer gootee kaatee jechoota Jawaar. Achi booda deebitee immoo siistamaaf እሱ እንደዚህ ነው ኢሰ ዱሪ ቪዲዮ ኢትዮጵያ አውት ኦፍ ኦሮሚያ አውት ኦፍ ኢትዮጵያ ሰጀ ኢሰ ሜንጫሰን ገዲ ባሰኒ ጋጂ ባሰኒ ኢሳን ትጥቀሱ ዴብሰኒ አበደን ተረብራ ሹልፈኛ ነርገቱ አበደን ባግዲ ነርገቱ ወብረት ተርገቱ ኦሮሞ ቢረት ተርገተ ዮደቤስ ኦሮሞ ቢረት ትዳብ ኦኬ ኔሲ ቲራን ዴቢያ ጥቆሲ ጨራና ማከኒና በሪ ቢልሱማ በገነ ጋኑፍቴ Magana gaannoo idan tokkuma akkasuma abbaa gidduun dabarsanu. Hayyee waan kana irratti yaada qabdu waan Galee deemsa galatoomsaaf. Hayyee galatoomsaaf. Okay. Dhugaa abbaan giddii gaa mootummaa difendi godhaa jira garuu haa ta'u immoo mootummaan kun yoo akka nama Oromoo tokkotti ilaalle mootummaa kana namni itti illee hin jiru. Maaliif ufumaan uf diige ufumaan akka uummata biratti illee fudhataman qabaannee kan uf godhe isaa jechuudha. Tokko daandii siyaasaa dhiphisuun isaa paartiilee siyaasaa ta Oromooti isaa taatu ta biraa waliin gattaa'ee haasa'uu dhabuun isaa qabsoo irra bosona keessaa godhamaa jirtonan leefi namni sababa ta'e isaa jechuudha. Maaliif mootummaan kun mootummaa Oromooti aangoo Oromootiin aangoo garuu
gaafii Oromoo haa haftuuti Oromoon lubbuun jiraachuu waan dadhabeef atama fakkeenyaaf obboleessa kee tokko yoo sirraa ajjeesanii dirqama teessee du'an eeggattu jechuudha. Eessa filatta bosona filattaa jechuudha. Kanaaf mootummaa kana namni jibbee osoo hin taane hojjuma inni hojjetuutu uummata Oromoo illee itti kaase. Ammoo mootummaan tokko uummataa wajjin wal dhabee umriin qabu akka abbaan giddi as dhugaa lafarra jirtu. Uummanni Oromoo mootummaa kanatti ka'ee jira ammoo waraana adda bilisummaa Oromootiin wal lolaa jiran. Hayi uummanni Oromoo mootummaa kanatti akkamittiin ka'ini? Fakkeenyaaf waraanni irra dirree gairtu jechuudha. Aayisii waraanaa inni itti bakkaam. Fakkeenyaaf waraanni riphee lolaan tokko iddoo irraa iddootti sossoo'ee tankaafii fudhatee deebi'a. Bakka humni diinaa jirtu yookiin kaambiin diinaa jirtu bakka sana deebi'ee tankaafii fudhatee deebi'a. Bakka qabatuun si barbaachisu tarkaanfii fudhatee waraanni tarkaanfii fudhatee bakka isaatti deebi'ee isaatti deebi'ee Bay sin deebisa. Bay kottu sin deebisa. Sagaleen isaa jeeqaa jira dhugaa sagaleen ni deddeebi'e tokko. Bay deebi'u ammasitti kan baa'oo woboo deeggaru bareedaa hoo'ee jira. Inni dubbatu waliin inni badaa dubbii miti tarii waraana wayii nutti qindeessaa jira. Anti koo dubbadhu hojiitti jira tokko maaliifama? Sabaruun dirqama gaa'e. Sabaruun dirqama. Obsuun furmaata waa hundaati. Mooditarii nama amma bayoon laarkisaa wargitaniittu ta'e naagalchaati. Boogalee. Miyuutii irra jirta unu dhagaadhaatti. Tokko kennii fi musaabiif qoy. Hayyootu musaabitti hin darbini galatoomati miyuutii godhadhu. Biqiltuu wallaggaa maal barbaadde ati dhimma kanaa moo ajandaa biraa wayii qabdaa? Okay, ani ajandaa biraallee hin qabu. Haaluma dubbatamurraati waan dubbadhu hin qabayyuuti. Maal dubbachuu barbaadda? Ani warri mootummaa kan akkanatti faarsan hojii isaatu itti tole moo haaluma gandummaa kanaan waanuma ganda isaanii ta'aniif akkanatti faarsu moo asirratti gaaffii qaba utuu sin fageessini gaaffii qaba. Ganda kamtu faarsa mootummaa kana? Hojiin isaaniitti tolee toon taane haaluma gandummaa. Bari bilisummaan agarsiisan argitan. No, walii sirreessaa deemnu. Walii sirreessaa deemnu asitti wal bira darbuu hin danda'amu. Ganda kami gandummaan mootummaa faarsu moo hojii mataa itti toleette? Ganda kami inni mootummaa faarsu? Lakki ani ammaan arge kanatti warruma ganda achi ta'etu mootummaa kana jala kurkursee ganda kami ganda achisu ganda kami taane jechuudha. Siigaleera iddoo fedhe yoo ta'u amman argutti jechuudha siigalee. Jechuun warra ganda sana mootummaan kun gaarummaa hojjete osoo hin taane